TikTok irratti yeroo viidiyoo gadhiisnu vaayiraalii akka ba'uuf wantoota gochuu qabnu garuu namoonni baay'een kan hin beekne tokko waliin ilaallu. Jalqaba irratti wanti nuti beekuu qabnu TikTokiin algooriizimii akkamii akka fayyadamu adda baasuu yookiin beekuun nurra jiraata jechuudha. Algooriizimii TikTok jechuun fakkeenyaaf yeroo viidiyoon tokko nuuf dhufee ilaallee laayikii yeroo goonu sanii booda namoota baay'ee bira dhaquuf carraa gaarii qaba jechuudha. Nuyi sababa jaalanneef namoota biraa algooriizimiin TikTok namoota biraatiifis ni ergaa jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoon nuuf dhufee yoo scroll goone yookiin bukkee dabarre osoo hin ilaalin sababa namoonni tokko hin jaallanne jedhee yaaduuf algooriizimiin TikTok bukkee ni darbaa jechuudha. Kanaafuu algooriizimii TikTok kana beeknee akkamittiin sirreessuu wantoota dandeenyu isin agarsiisa. Jalqaba irratti hookii fayyadamuudha. Hookii jechuun sekendii 10 hanga 20 wantoota ta'an yeroo jalqaba introduction viidiyoo keenya irratti barreessu jechuudha. Innis namoota wantoota harkisuu danda'an jechoota furtuu ta'anii fi jechoota nama hawwataniin jalqabuu keenya irratti fayyadamu jechuudha. Inni dabalataa information viidiyoo keenya irra jiran yookiin kanneen akka hashtagii wantoota vaayiraalii gochuu danda'an keessaa tokko hashtagidha. Hashtagii yookiin captionii yeroo viidiyoo gadhiistan taayitilii bukkeetti kan barreeffamudha. Hashtagiin fakkeenyaaf viidiyoo kana yommuu gadhiisuu jedhu akkas jedhee irratti barreessa Oromoo TikTok yookiin Itoophiyaan TikTok jedhee hashtagii wantoota akkasii namoonni baay'een fayyadaman vaayiraalii godhachuudhaaf wantoota akkasii irratti fayyadamaa jechuudha. Inni biraan saawundii yookiin vaayiraal muuzikii fayyadamu jechuudha. Yeroo baay'ee trendii adda addaa muuzikiidhaanis ta'ee saawundii adda addaatiin trendii sana fayyadamne viidiyoo keenya gara gadii irratti asirratti akka argaa jirtanii irratti muuzikii fi saawundii adda addaa fayyadamuudhaan viidiyoo nuti gadhiisnu vaayiraalii ba'uu danda'a. Fakkeenyaaf asirratti akka argaa jirtan asii gadi muuzikii yookiin saawundiin gadi tarreeffaman kun warroota trendii kanaan dura ta'aa turanii namoonni baay'een fayyadamanii vaayiraalii godhachuu danda'aniiru jechuudha. Saawundii fayyadamuudhaan haala kanaan viidiyoon TikTok keenya vaayiraalii akka inni ta'u gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan immoo dabalataan asirratti viidiyoo keessan vaayiraalii akka hin baane wantooti gochuu danda'an keessaa tokko akkuma jalqaba irratti dubbanne vaayiraalii gochuudhaaf hookii fayyadamuudha. Hookii jechuun jalqaba irratti intro akkuma jennu YouTube irratti asirratti hookii YouTube irratti hookiin jedhama. Jechoota nama hawwatan namoonni akkasiin viidiyoo keessan irraa akka turaniif jechoota isin fayyadamtanidha ni jalqaba. Kana fayyadamuu dhiisuun vaayiraalii akka hin baane namoonni baay'ee laayikii akka hin gooneef ni taasisaa jechuudha. Inni lammaffaan low quality viidiyoo yookiin viidiyoo quality hin qabne hojjechuudha. Quality viidiyoo yemmuu jennu kaameeraa gatii guddaa fayyadamnu osoo hin taane bilbiluma harkaa qabnuun CapCut yookiin editingii garaagaraatiin bareechinee quality isaa dabaluu ni danda'ama jechuudha. Quality viidiyoo gahee guddaa qaba akka vaayiraalii ba'uuf. Ittaansee community guidelines yookiin seerota TikTokiin baasee cabsuu yookiin itti fayyadamuu dhiisuu. Fakkeenyaaf jechoota TikTokiin hin jaallanne fayyadamuun jechoota algooriizimiin TikTokiin hin jaallanne fayyadamuun vaayiraalii akka hin baane godha. Viidiyoo keessanis akka isin duraa badus ni godha jechuudha. Haala kanaan TikTokiin keessan vaayiraalii akka inni ta'u gochuu ni dandeessu. Wantoota viidiyoo keenya vaayiraalii godhan keessaa warri nuti ilaalle muraasadha. Paartii 2 akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan viidiyoo kana like share gochuudhaan paartii 2 commentii paartii 2 jedhaati commentii irratti naaf barreessaa isiniif hojjedha. Eebbisaa Teek telegiraamii keenya telegram chaanaalii keenya descriptionii keessaa argattu linkii isaa subscribe gochuudhaan achirrattis wantoota gagadhiifamu bifa barreeffamaatii fi wantoota haaraa achirraas argachuu ni dandeessu. Gaaffii fi yaada yoo qabaatanis commentii irratti nuuf barreessaa.